daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaatis yeroo kana seenanii jiru. Hooggantoonni mootummaa biyyattii adda addaa yeroo ammaa kana seenanii jiru. Kan amma argaa jirru kun egaa pirezidaantii Lammaa Magarsaati. Akkasumas immoo kominikeeshiniin mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanaas garuu namoonni baay'een akkuma argaa jirtan kana Lammaa Magarsaatti naanna'anii baay'ee simataati jiru. Egaa namoonni baay'een security wajjin wal lolaa jiru kuni qabanii dhungachuudhaaf egaa Lammaa Magarsaa akkam jaallatan ol fuudhanii baachuudhaaf yaalii godhamaati jira. Egaa akkuma argitan warri security isa fuudhanii deemuudhaaf yaalii godhu. Lammaa Magarsaa jaalala isaanii ibsuudhaaf uummanni hammatee ol fuudhanii baatanii jechuudha. kabajamtoota keenya daawwattoota keenya yeroo ammaa kana pirezidaantiin Lammaa Magarsaa uummanni baay'ee faana kaatee leenca keenya jedhee faana kaatee hammachuudhaaf fi dhungachuudhaaf yaalii godha. Garuu warri security immoo nageenya isaatii jedhanii yeroo ammaa kanatti fuudhanii deemaa jiru. Warri afaan Amaaraatiin ambassaa jedhu, warri Oromoo immoo leenca keenya jedhu. Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana yeroo ammaa kana makiinaa keessatti galeeti jira. Akkasumas kan harkanatti qabaa kan amma jiru kuni dhimma kominikeeshinii kan mootummaa federaalaatiin Abdii Shideeti jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana kan wal bira taa'aa jiranii Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Namoonni baay'ee gaafa Lammaa Magarsaa pirezidaantii Lammaa Magarsaa arganii gammachuudhaan du'anii akkuma argitan kana namni isa dhungatee isa dubbisuudhaaf faana kaataa jira. Dr. Lammaa Magarsaa akkam jirta? Fayyaadhaa? Mee uummatatti nagaanuudhaan uummata si jaallatu kanaan baga nagaan nu simattanii isin jaallanna isinis nu jaallattu akka nu jaallattanis hin beekna nus isin jaallanne. Mee simannaan akkanatti uummanni afaan Amaaraatiin ambassaa kaan immoo Oromootiin leenca siin jedha. Kan maal sitti dhagahame yeroo ammaa kana maal sitti dhagahame pirezidaantiin Lammaa? Egaa leencummaanis ambasummaanis egaa yoo akka ilma namaatti namuma nuti akkuma namaatti waan hojjetteef namni waan baay'een si moggaasuu danda'a. Hundumaanuu galatoomaa jennaan. Egaa maal hojjettu mee yeroo gabaabaa kana keessatti? Ummatuma keenya wajjin wal agarree waan mana gahaasuuf nama biraa miti. Haa ta'u gaa kunoo yeroo boodaatti deebina jedhanii pirezidaantii Lammaa Magarsaa እስኪ እዚህ ጋር ያላችሁ ምን ጥሩ ነው። በአማርኛም ኦኬ ምንም ችግር የለውም። በአማርኛ ተናገሩ እስኪ። በጣም ኃይለኛ ስሜት የተነሳ ያለው ተሰምቶኛል። ኢትዮጵያን ያደናት ለማ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ሱስ ነው ብሏል። በርካታ ኢትዮጵያን በእስር የነበሩ ከእስር እንዲፈቱ አድርጓል። ከዚህም በላይ ስልጣንን ባለመሻማቱ አሳልፎ ለዶክተር አብይ አህመድ በማስተላለፍና በእውቀትና በችሎታ በመተባበር ሐሳብ እየተለዋወጡ ኢትዮጵያን ከነበረባት ዳመና ጉም ከመጣባት ከባድ አደጋ አድኗታል። ኦኬ daawwattoota keenyaaf amma immoo kan dhimma dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo yeroo ammaa kana dhufuutti jiru. Amma gara isaanitti deebinaa miira guddaatu irraa mul'ata ture uummata kanarraa yeroo keessattuu Dr. Lammaa Magarsaa simatanii. Kanaaf egaa amma immoo suuta jenneeti Dr. Warqina Gabayyoo eegnaa. Akkam jirtu jedhan? Akkam maqaan keessanii? Taamuruu jedhama. Taamuruu eessaa dhufteeti mee? Itoophiyaadhaan dhufe. Amma Itoophiyaadhaa dhufuu keeti? Mee simannaan har'a godhame kan attamitti ilaaltu warri Itoophiyaadhaa dhuftan? Eegdanii ture simannaa kana fakkaatu? Ani gara kootiin simannaa akkas fakkaatu argeen turre amma baay'ee bareeda akkatti argeen baay'ee miidhaga. Mee maal ga'een hojjaa keetii yeroo biyya jirtu jechaadha mootummaa Itoophiyaa keessatti?
Inni eeyyeen. Dhimma nageenyati mee yeroo biyya jirtan waan akkanaa kana eegdanii turtan amma simannaa amma godhamaa fi ture keessumaattuu pirezidaanti Lammaa Magarsaa kaan leenca keenya kaan ambassaachin jedhanii iyyaa turanii fuudhanii baachuudhaaf barbaadanii turanii yeroo sana waan akkanaa eegdanii turre? Ani dhuunfaa kootiin eegen ture. Jechuun jijjiirama isaan fidanirraa kan ka'e. Uummanni haala kana akka simatanii fi haala kana akka dinqisiifatanii simatan tilmaameen ture angara koo. Gaarii dhagaa mee Fuwaad akkanuma na ordofi namni kun baay'ee dubbachuu barbaadeeti jidduutti addaan kunne እስኪ ብዙ መናገር ትፈልግ እንደምትፈልግ በጣም በስሜት መናገር እንደምትፈልግ ስላየውኝ ነው። እስኪ ምንድነው አንበሳው ለመሸከም ሞክረ ነበር? አዎ ተሸክሚያቸዋለሁ። ዶክተር ለማ መገርሳ እጅግ ትልቅ ሰው ነው። እውቀቱን ለአብይ አሳልፎ ስልጣኑን ለአብይ አሳልፎ ነው የሰጠው። እኔ ለማን የወደድኩት ኢትዮጵያ ሱስ ናት። ኢትዮጵያ ከመበታተን ሄዳነችው ባህር ዳር ላይ በሰጠው መግለጫ ነው። ኢትዮጵያ ሱስ ናት። አብይ ደግሞ መደመር አለበት አለ። መደመር ያለበት ህዝብ ደግሞ ምንም አይነት አደጋ አይመጣበትም። ህብረት ደግሞ የሚያዋጣ ነገር ነው። የአውሮፓ ህብረትም ተዋህዶ ትልቅ ደረጃ ደርሷል። አሜሪካኖችም ቢሆን Dr. Warqina Gabayyo dhufaa waan jiruufi garasitti deebi'uu kooti. Okay. Okay, kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya amma yeroo kanatti akkuma jedhee Dallas International Airport ti kana argamnu Dr. Warqina Gabayyoo eegaati turre garuu waan darban nutti fakkaata yeroo ammaa kana President Lammaa Magarsaanis deemani kanaaf sagantaa asitti jiru kana asumatti raawwanneeti gara President Lammaa Magarsaaf gara isaan jiranitti ordofne sinii dhiyeessuu jaalla አመስቱ ኖርዶፋን ስሪን ጀዳ አፋና ማራቲን ረንዴቢያ ከብራና ክብራት መልካቾቻችን በአሁኑ ሰዓት በዳላስ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ነው ያለነው ለኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን አቀባበል ለማድረግ ነው በአሁኑ ሰዓት እዚህ ያለውን ገታ አድርገን ዶክተር ለማ መገርሳን እንከታተላለን ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እናስተላልፍላችኋለን አብራችሁን ቆዩ